kabajamtoota teennaa har'a wanniin istiidiyoo tanatti argameef ibsa gabaabaa fi yaada gabaabaa isinii kennuu fi akkuma beekamu faarmaasisti Anwaar Abdii guyyaa har'aa TikTok awwaardii fudhatee jira. Asumaanillee baga gammaddeen jedhaani. Isinillee peejii isaa ka TikTok irra jiru kana fooloo godhaati beekumsa irraa argadha. Barattoonni isaa ka duraanii ni beekan beekumsa isaa. Amma immoo san babal'isuudhaan karaa sooshaal miidiyaatiin uummata baay'eef beekumsa ofii qabu dabarsaa jira. Wanta isin fayyadu keessattuu diskiripshinii qorichaa irratti namoonni baay'ee nama faarmaasii madhaayitanii qoricha san bituu malee maalummaa isaa maalii karraan beeyne jira. Tanammoo ibsa bal'aa isinii godhee jira inni. Peejii isaa fooloo godhaa, laayik godhaati, sheer illee godhaa fi viidiyoon tun nama baay'ee bira haa geettu. Keessattuu amma naannoo Hararii tanatti namoonni baay'een karaa sooshaal miidiyaatiin beekumsa isaanii uummataaf wanna uummata fayyadu. Wanna uummata kofalchiisu yookaan wanna uummata bulchisu namni baay'een dalagaa jira garuu wanna uummata fayyadu, wanna uummata beekumsa kennu namni baay'een dalagaa hin jiru. Tana ta'a argine Anwaar Abdii biratti. Uummanni peejii isaa hundi seenaatii fooloo godhaa beekumsa irraa argadhaan isiniin jedha. Awwaardiin har'a qophoofte tun maaliif isa jajjabeessuuf dalagaa isaa waggaa 2 waggaa 3 uummata tajaajilaa ture kana itti fufii uummata barsiisi uummanni beekumsa irraa argataa jira jechuu fi innillee akka itti gammadu quba qabna. Daran itti cimee yoo inni dalag asumaan waadaa seenaa fi bara itti aanu amma TikTok awwaardii fi sartifikeetta malee wanni addaa wanni isaaf badhaasa goone hin jiru. Bara itti aanu asumaan waadaa seenaa fi iPhone kadhumaa ka bara itti aanu bahu iPhone bara itti aanu bahu isa kenninaaf jinni akkasitti yaadaa jira. Isinillee seenaa jajjabeessaa galatooma inni isiniin jedhaan isinitti hin dheeressu.